Video kana keessatti warroonni major star hojjechaa jirtan wanta sirreessuu qabdanii fi sirriitti cimsitanii hojjechuu qabdan tokko fidee jira major jechuudha. Major irratti wanti guyyaa guyyaadhaan guyyoota muraasaaf hojjechuu qabdan yookaan taaskii isin raawwachuu dirqama qabdan tokko fidee jira jechuudha. Taaskii kana warroonni hin raawwatin isin irratti yeroo kaffaltii isiniif kaffalu egaa dhaggeeffattoota koo side effect yookaan immoo rakkoo kaffaltii isin irratti uumuu danda'a. Kana jechuun kaffaltiin keessan gad bu'uu danda'a jechuudha. Garuu taaskii kana guyyaa guyyaadhaan hanga xumuramutti osoo addaan kutii yoo kan fuftan ta'e dhaggeeffattoota koo qarshii gaarii yookaan immoo kaffaltii gaarii isiniif kaffaluu danda'a. Major warroonni hojjechaa jirtan egaa wanta kana sirriitti ilaaltanii irraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Egaa major irratti wanti jiru wanta haarofni taaskii guyyaa guyyaadhaan hojjetamuu qabu kun maalidha kan jedhu viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Egaa warroonni hanga ammaatti piroojeektii airdrop karaa bootii telegiraamaatiin hojjetamu major star hin jalqabin jalqabaadha. Akkaataa ittiin jalqabdan akkaataa ittiin hojjettan kanaan dura viidiyoon isiniif hojjetame jira. Har'a immoo taaskii addaa kana kan achiivimentii yookaan immoo bu'aa guddaa qabu tokko isinitti agarsiisuudhaaf kan dhufe wanta biraatiif miti jechuudha. Dhaggeeffattoota koo egaa piroojeektiin kun cimaadha, kaffaltii gaarii kaffala jedhamee eeggamaa jira. Yeroo ammaa kana telegiraamaan illee sappoortii kan ta'udha. So kanaafiyyuu isas hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha isiniin jechuu barbaada. Kan biraa immoo dhaggeeffattoota koo warroonni X Empire hojjechaa turtan akkuma asirratti argartan X Empire tookenii kan koo 41,256 dha kan naaf kaffale gara telegiraam waaleetii kan kootti kan naaf gale jechuudha. Telegiraam waaleetii kiyyarralee seenee yoo argitan akkuma asirratti argartan 41,256 dha kan hojjedhe. Kana keessaa garuu doolaarri an argadhe gara doolaaraatti jechuudha. Doolaara 2.4 dha jechuun doolaara 3 kan guunneedha kan nu kafale gatiin isaa tokko baay'ee tokko bu'aadha. Akkuma asirratti argartan X Empire tookeniin takkatiin doolaara 2.4 walitti aanseeti jechuudha. Dhaggeeffattoota koo ergasii immoo 5.89 jedha jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo X Empire baay'ee tokko kaffaltii gaarii nuuf hin kafalle. Egaa anaaf doolaara 2.43 dha kan naaf kenne. Isiniif hangam akka isiniif kenne dhaggeeffattoota koo koomentii jalatti naaf barreessaa. Egaa dhaggeeffattoota koo hamster irra gad bu'aadha jechuudha. Gatiin X Empire yeroo ammaa kanarratti hamster gatiin isaa gaarii jira. Akkasumallee dogs baay'ee tokko gad bu'aadha. Dhaggeeffattoota koo egaa warroonni dhaggeeffattoota koo not coin akkasumallee dogs hamster combat X Empire gurgurachuu barbaadan akkasumallee bituu barbaadan toonii illee warroonni bituu barbaadan karaa telegiraama kan kootiitiin na dubbisadha. Telegiraamni kan koo immoo @muye1 jedhaati. Sarchi gochuudhaan telegiraama irratti na dubbisadha yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa daka kanarratti isiniif barreessee jira. Viidiyoo kana jala argattu isarratti illee naaf bilbiltanii argachuu dandeessanii. X Empire hamster combat dogs not coin fi akkasumallee toonii karaa barbaadanii bitachuu akkasumallee gurgurachuu ni dandeessanii. Karaa kanaan qunnamuu dandeessu. Egaa gara viidiyoo keenya kanarratti yeroo deemnu dhaggeeffattoota koo major irratti wanta isin hojjechuu qabdanii fi daily taskiin isin xumuruu qabdan kan baay'ee tokko inni gallakkiseedha. Isa kana hojjechuun dirqama keessanii warroonni major star hojjechaa jirtan jechuudha. Akkaataa ittiin hojjettan step stepidhaan isinitti agarsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha. Egaa viidiyoo kanaan waa'ee major star sirriitti waliin bal'inaan ni mari'anna. Egaa warroonni major star hojjechaa jirtan taaskiin amma major star fidee tokko fidee jira. Taaskii kana dirqama hojjechuun dirqama keessanii gatii gaarii yookaan immoo kaffaltii gaarii akka argataniif taaskiin kun murteessaadha jechuudha. Kanaan dura major star akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisee jira waan ta'eef har'a deebi'ee isinitti agarsiisuu hin barbaadu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan taaskiiwwan adda addaatu jira, geemii adda addaatu jira, wantoota baay'eetu jira. Hamma tokko highlight isinitti agarsiisee garuu wanta isin hojjechuu qabdan daily guyyaa guyyaadhaan hojjechuu qabdan tokko viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Egaa gara barnoota keenya kanarratti osoo hin cehin obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamana viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Dai gara barnootichaatti. Egaa akkaataa kanaan dura major star ittiin hojjettan isinitti agarsiisee jira. Irree keessatti taaskiiwwan adda addaatu jira, geemii adda addaatu jira. Ammoo geem keessa ka jedhu kana seenuudhaan keessattuu puzzle draw ka jedhamu kanarratti play gochuudhaan egaa guyyaa guyyaadhaan wanta asirratti argamu kana hojjechuudhaan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo irraa fayyadamuu qabdanii akkuma asirratti argatan puzzle draw kana wantoota kanneen afran akkaataa ittiin guutuu dandeessan daily akka daily combo jechuudha. Wantoota kanneen raawwachuudhaaf fakkeenyaaf kan guyyaa har'a argachuu yoo barbaade akkuma asirratti argatan isa kanarratti isa kanaadha inni tokko, inni lammaffaadha immoo isa kanaadha, inni sadaffaadha immoo dhaggeeffattoota koo isa kanaadha jechuudha. Inni afuraffaa fi inni xumuraa immoo isa kanaadha jechuudha. So guyyaa guyyaadhaan wantoota namoota kanneen filachuudhaan akka daily combo jechuudha. Isiniif gallakkisaa jira karaa channel kan koo telegiraamaatiin achirratti hordofuu dandeessan guyyaa guyyaadhaan. Ergasii immoo check jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa coinii 5,000 kan major star argachuu dandeessan jechuudha. Egaa haala kanaan jechuudha kan ittiin fudhattan. Ergasii immoo yeroo isiniif kennutti akkuma asirratti argartan active bonus ka jettu kanarra kilik gochuudhaan salphamaatti gara coinii keessanitti yookaan balaansii keessanitti akka dabalamu gochuu dandeessanii haala kanaan argattan jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kan isiniif kennamu egaa baay'ee tokko salphaadha.
Inni biraa immoo inni kun coin hold gochuudhaan guyyaa guyyaadhaan akkanumallee raawutoleetti gochuudhaan swipe coin gochuudhaan swipe gochuudhaan akka isiniif lakka'u gochuu dandeessan. Gara isa har'aatti yeroo deebinu dhaggeeffattoota koo earn keessa osoo ma jirtan akkuma asirratti argartan wanta haarawaa fidee jira. Earn stars kan jedhutu argama. Egaa starii kana hojjedha isiniin jedhe jira. Wanni kun immoo achievement baay'ee cimaa ta'edha. Egaa yeroo listiteetti wantoota laalaman keessaa dursa kan argatedha. Taaskii kana xumuruun dirqama keessan. Kana xumuruudhaaf immoo akkuma asirratti argartan learn more kan jettu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo daily taaskii kana complete daily taaskii kan jedhu kana osoo addaan hin kutin jechuudha. Osoo addaan hin kutin xumuraadha isiniin jedha. Egaa gidduutti addaan qotuu hin qabdanii guyyaa guyyaadhaan xumuruu qabdan. Akkuma asirratti argartan profaayilii keessan keessa yeroo seentan egaa wanta kanatu isin dhufa major kan jedhu barreeffamaan haala kanaan isin dhufa. Egaa wanta kana taaskii kana guyyaa guyyaadhaan raawwachuudhaan isa kana yeroo xumurtanitti wanta gaarii argachuu dandeessan jechuudha. So kanaafiyyuu itti fayyadamaadha isiniin jechuu barbaada. Egaa earn keessa osoo jirtan jechuudha. Learn more kan jettu kana irra kilik gootanii ergasii immoo complete daily tasks kan jettu kana irra kilik gootanii jalqabsiisuudhaaf jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Dhaggeeffattoota koo guyyaa guyyaadhaan jechuudha yeroo taaskii tokko xumurtan MN isiniif itti akkanumallee JOR fi star jechaa deema jechuudha. So earn kan jettu kana keessa seentanii taaskii asirratti daily task jedhutu argama. Daily taskii kana asirratti xumurtan jechuudha. Egaa isa kanas hundayyuu yoo xumurtan isee kana asitti dhaggeeffattoota koo guyyaa guyyaadhaan argachaa deemtan jechuudha. So isaan kanneen jahanuu jechuudha. Jahadha. Asirratti guyyaa guyyaa jaha osoo addaan qotii yoo kan xumurtan ta'e daily taskii kanneen akkaataa ittiin hojjetan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Tokko isaaniitti yoo xumurtan egaa tokkoffaa coinii bareeda argatanii lammaffaa immoo value guddaa qaba jechuudha. So kana xumuruun dirqama keessanii akkaataa ittiin hojjetan yeroo baay'ee isinitti agarsiisee jira. Taaskiiwwan adda addaa raawwachuudhaan geemiiwwan adda addaatu jira. Daily komboo qaba. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo namootaaf invite gochuudhaan karaa kanneen kan hojjetamudha. Egaa haala kanaan egaa dhaggeeffattoota koo daily taskii asitti argamu kana earn kan jettu keessa seentanii daily taskii jedhu jalatti wantoota argaman kanneen xumuruudhaan salphamatti daily taskiin hanga asitti jechuudha dhaggeeffattoota koo. Egaa daily taskii kana xumuruudhaan salphamatti dhaggeeffattoota koo guyyaa jalqabaatiif emmi isiniif kenna. Ergasii jaha jedha osoo addaan hin kutin guyyoota jahaaf hojjechuudhaan coinii bareeda yeroo kaffaltii kafalutti argachuu dandeessan. Egaa meejariin kan wal qabate wanti haarofni kanaadha. Meejar immoo ji'a dhufu keessa listii akka ta'uudha kan eeggamaa jiru. So hundi keessanuu irratti hirmaachuudhaan hojjechuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kana qofaa miti kan akka bilaam jira biluumin hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Kana qofa osoo hin taane maammee fi jira isas hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Keessattuu seed kan jedhamu immoo haarawaa kan dhufe kan viidiyoo isiniif kan lakkisiisan illee hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Wanti isin gochuu qabdan dhaggeeffattoota koo projektiiwwan airdrop kanneen akkuma kanaan dura isiniin jedhu jechuudha. Yeroo hojjettan yeroo firii keessan yeroo boqonnaa keessanitti hojjechuu qabdan malee yeroo kennitanii fi value kennitanii fi hojjechuu hin qabdan. Sababni isaas kaffaltiin isaanii kan gaddaadhaa ta'ee jira. Akkanumallee kaffaltii gaariillee warroonni kaffalan jiranii so wal keessa waan ta'eef yeroo firii qabdanitti yeroo boqonnaa keessanitti wantoota kanneen hojjechuudhaan wantoota asirratti argattan kana immoo walitti sassaabachuudhaan gara doolaaraatti jijjiiratanii gurgurachuu ni dandeessan. Dhumarratti dhaggeeffattoota koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaale warroonni X Empire tokenii gurgurachuu barbaadan akkanumallee Hamster Combat Doxy fi Notcoin USDT gurgurachuu barbaadan akkanumallee bitachuu barbaadan akkanumallee toonii jechuudha. Karaa Telegram kan kootiitiin @moye waan ka jedhu irratti na haasofsiisadha. Lakkoofsa bilbilaallee dakka kanatti isiniif barreessa jira. Bakka viidiyoo kanatti daawwattan jalatti ilaaluu dandeessanii. So karaa sanii na haasofsiisuudhaan bitachuu dandeessanii. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan yeroo hin gurguranne jettanii yaaddan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo tokenii keessan linkii waaleetii kan kooti kan itti ergitan isiniif erga jechuudha. Ergasii immoo kaffaltii jedhame san walii galle san isiniif kafala. Direct isiniif kafala. Wanti isin yaaddeessu tokkollee hin jiru jechuudha dhaggeeffattoota koo. So dhaggeeffattoota koo warroonni gurgurachuudhaaf rakkattan akkanumallee bitachuudhaaf warroonni rakkattan gabaabinumatti karaa Telegram kan kootiitiin haasofsiisuudhaan bitachuu akkanumallee gurgurachuu ni dandeessanii. Egaa viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan immoo subscribe like share gochuudhaan reeyooti keessanii dhaqqabaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga sitti nagaan naa tura.